asmut isimi ko mudadu ko tasay mudadu ko to afshirin boy ko sin nagami ni ko himbo arti la ko disi kalas ko si argu barbada ganam ni heddu akati jortu ko akati irratore lo ilaltani asma dadi sitirbat sagale ko dagara ni rakko ni kanafi in Kopilin kishir na tosha. Qoftu namo dirqama nama gargaaramu qabdu dirqama. Ofi kiyya gizee isin akkasisi gargaaranaan jettan guyyaa takka tolchina kennaa isin gaafa miliyoona 3 guuranu shumuni isinirraan barbaadu jedhee nama didee dalagate alhamdulillah milkaa'e garuu ammootu namallee waa kadhachuu hin barbaadu. Osoo danda'e nama godhuu barbaade garuu obboleettiitii quuftuu tanaafi wallaahi hedduu garaata akkana nyaatte hedduu mucayyoo miskiinaa waa takka hin beekne ijoollee reef lafaa dhufaartu isini galee nam akkana reef lafaa dhufu kanniini jajjabeessu nuti dirqama wanti biraa hafee fayyaa isiillee waa biraa fayyaa isiillee hin qaqqabdii yoo fayyaa waraqaa kana qabaatte gadi baatee waraqaa seerati sammuu fi kana yaalamuu dandeetti bakka himbooti reefu matana nama biraati arabatu mataa keessa sirukute araba mataa keessan arukute yetti reef nama biraati bakka ijoolleedha gaddeebite hireeti xiqqishoo san bakka daa'imman akkasiiti nama yaada hin galfanne nama hin bilchaanne nama ganaa lafaa ol dhufaaru nama akkasii kana maal godhan seetan iqaamaa dalagattee sammuu isii kana waa hedduun miidhamteerti iddoo quuftuu koo meekotu Facebook mudhadhu. La wallah sagalee ko dhagaara lashitti mudhan. Hin booyaarti barrakkoon isii boo'icha imimmaan keessanii hin mudhifadhu jetti. Hin booyaarti rakkoon isii mana arabaa keessa deemtee mana arabaa keessa turtee bakka itti turte san hin dalagadhaa jettee bakka turte sanitti maal godhan seetanii maaltu ta'eyyuun mana arabaa jalqaba galtachuma ta'a hin booyachuma obsiitii maddu. Dolraan jirmoo Asiki kun ishitu soofaa kanarra taa'ee haasagaleen kee dhageessisu asii fadhuuti maaltu si mudate mana arabaa bismillah jalqaba galte san keessatti mana arabaa duraanii moo mana arabaa duraanii nin dalagadhe dheeruma seeni garuu mana sana keessa bineensa jala ture ana bijitiif dalagaa diqqoo anatutu sagaleen isii dhagayamaara sagaleen isii yoo dhagamaa jiraati mee tokko barreessa sagalee isii dhagayamaara sagalee isii dhagayamaara barreessaa tokko eeywa ishi amma dubbadhu Utu dalagadhu jala guutee waan sagal tokko na bitaadhee shampoo na bitute naan na bitannaan bira bukkatti kennite abadhu taa'ii bakkee bahuu maalti hin jiru jedhanii paaspoortii qonna mul'isuu jedhanii manuma keessatti na hidhanii jaana jedhamu taa'ee na hidhanii nyaata illee naan kennanu achiin xiqqoo seen mana sana keessatti kanan fayyadamu as dhufee silkii dadhi jarman naa bitee biyya silkii qabatu ture Chin silkii lenar kaafudhanii achi godde birrii wayii kan qabu lenar kaafudhanii ji'a 3 guutee mana sana keessatti ganama har'a yoo kobzii naa kennan boolittaan dhufanii naa kennan. Yoo har'a dhufanii shaayii dubbisanii naa kennan boolittaan naa kennan. Iddoo akkas jedhu achi keessatti rakkadhu guyyaa tokko mana caaltuutti ol galee. Caaltuu arsii shaashee mucayyoo viidiyoon irraa waraabduu mucattiin dhabamteettee achumaan silkii fideenatti kennee maatii keetti dabaladhu jedhanii jala biroo nutti dabalanii situ biirootti immoo dhanii achitti ol galee isiin na gargaarsittee achi akkuma tokkotti isiin illee himteetti si jala galanii dhaggeeffachuu hin danda'anii jechuudha. Achi na baaftee rakkadheetu miseenjeraan haasaanu poolisiinitti dhufee na fuudhee biiroo na geesse poolisiitti sun immoo biyyatti singalanii ati daa'ima dalagachuu hin dandeessu. Koo ifaan bakka kana waa si gaafadha. Bakka itti mana jalqaba bismillaa turte san jalqaba kuma kontiraata dhufte. Kachi poolisiin mana san keessatti jawwee jira. Bineensa waan garaagaraa jira garuu soodhaan dalagaa ture halaala naan jedhan halaala wajjin rakkoon qabu teessa. Haraamummaa hin qabu halaala. Halaala nuti musliimaadhaan kunoo quraana illee hin jira bantee dhaggeeffachuu dandeessu kunoo mana quraanaa kana laalaati naan jira. Hayya. Cumaan dalaguu jammar garuu amma silkiin qabattu nu waraabdaa jedhanii narkaa.
mana waraabettaa Warra kana TikTokiin fayyadamu bira. Eeywaa hayya. Achiin ishee waraabnilleen tu wajjiniin taa'u nan sodaachuu jammaree nyaata illee hin kennaaf garuu waa tokko hin jedhu. Tayyib. Qaalicha tokko faan itti dawwalee ollaa keenya gaafannaan kan ilaalatti. Sagalee xiqqoo asii sagalee asii warra feesbuukaa sagalee dhagaamuu jira. Wanti kun tokkoffaa hin taa'alleedha. Lammaffaa ammootu akkanumatti lafaa ol kanii mucayyoon fayyaa qabdii hin gargaaramtu gargaaramuu hin qabdu baatee dalagachuu dandeessii jedhan. Baatee dalagachuu ammaan si galuu qabu hawwii dhaggeeffadhu. Situ na argamiiti. Anatu si argaa. Gaafa dhufu si na argame akka sammuun koo jirus. Amma sana. Tokkoffaani manuma arabaa keessatti deebi'ee akka duraanii mana xalabaatti deebi'uun barbaadu. Maaliif sammuun koo dalagaa hin jiru waan ta'eef. Tayyib qoyqoo sabar. Waan tokko isin himuu barbaada hawaasa kiyya. Quuftuuni tokkoffaa arabni illee dhahee jira. Lammaffaa ammootu rakkoo xiinsammuu qabdi. Xiinsammuu yoo isiniin jedhu dubartiidha. Nama waggaa 18 yookaan 17 akkaasan jiru. Ijoollummaan hedduu takka itti jira. Achi deebisiiti qaamni isii hedduu tokko godda'ameera aduudhaan mucayyoon adii xiqqishoo bareedduu wayiiti. Garuu ammootu sababa aduurraa kaka'eetiin jedhe faallaa sanii jirti. Mataan ni dhukkubaa. Dubbadhati boontu. Amma jalli jedhan isa jedhanuu yoo dhiisan isa dhiisan daamu waa tokko sammuu dhukkubsuun an bara du'a fidadheen ture. Laa waan duutuuf hin qabdu afshir si jiraanu. Waan danda'amu wanti biraa waan biraa ta'e iqaamaa aduurraa dalaganii mucayyoon tun mana yaalaa guddaa deemtee yaalamte. Hin boo'in kalaas. Kalaas qoftu hin boo'in. Yaani miira keessa nama galchitiin miira keessa jechuudha. Itti fuufachi booda maal irra geetti akkamitti uffata kan kee kana yaafattee dubartii turtee maashaallah tabarakallah sammuutu dhukkubaa yoo sammuu irraa galeetiin jee salaata ofii kana kaatee seeraan salaatti iidayyuu iideessitee galtee nama salaatu akkuma kiyyaaf kee nama amantii ofii jaba nama salaata seeraan salaatu dubartii akka kiyyaaf keeti nama hiree eeggatu afshir qoftu nama hiree ofii eeggatu nama waa hedduun isii eeggatu nama akka kiyyaaf keetiiti. Garuu ammootu addunyaa tan hin jijjiirama jettee jireenya ofii jijjiiradha jetteeti gara biyya kanaa dhufte. Jireenyi ammootu akka isin yaaddisan osoo hin taane faallaa itti garagalteetiin jette. Isa faallaa itti garagalee daamummaa ofii sammuu dhabdee rifeensa ishee dheeraa bareeda ofirraa haaddee akka dhiiraa deebite musliima akka dhiiraatti deebitiin salaatti ana tura gaba ijatti taqabri galu arge salaati ofii seeraan salaatti maashaallah tabarakallah. Akkas taate namoonni tokko miidiyaa irra baatanii mucattii fayyaa qabdii baatee dalagatu fayyaa qabaachuu isintu arge natti ma namni argitan natti ma fayyaa qabaachuu quftu mana kiyya namni dhuftani namni nafaan warri miidiyaa irratti akkanuma olola godhaa deemtanii hin argitani anarraa waan fayyadamu qabu gargaarsa isii narratti sisii gargaaraa hin jenne hatta ana ta'e qeerroo maatii isii irratti yookiin nama isin godhaterra gargaara doolchee dumbulloo si ajaarraan qabu garuu intalti tun intala oromooti gargaaramuu qabdi. Gargaarsa isa wanti sii barbaachisu dirqama iqaamaan isii dalagameeti mana yaalaa gayaa mana yaalaa xiinsammuu deemuu qabdi. Miidhamteerti sammuun isii miidhamtuudha. Ammootu osoon argin haa baatee dalagattu ofii keetii baatee hin gargaariin dhiisi. Ofii kan keetii hin gargaariin dhiisi. Ammootu nama mucayyoo tana annan gargaara yoo seenaan isii garas nyaata amma isiin bu'aa jirti fuula kaameraa dura taa'ee amma booda oromoo afootti hin ba'uu jette hin ba'u kaameraa afoo booyuun barbaadu jette yoo ba'eetiin jedhes kolfee taphachuu barbaadaa jette ammoo sa'a kanatti miira isiin keessa jirtu ana bira jirtutu argaara kanaaf ammootu yoo gargaaruu barbaadan gargaara yoo gargaaruu hin barbaanne itti dhiisaa kalachaa isaa afaan keessa kagaafu haa gargaaru kadhabeetti haa dhiisu. Intalti tun boru yookiin bakka kanaa kaate ila shufu kaleessa gizee kalee an kufuu ofii kiyyaa kufeera kufuun ammoo salphinaa miti hin ka'an kufanii achitti hafuu salphina boru mucayyoon tun daa'ima fayyitee ka'uu dandeetti bakka kanaa ka'uu dandeetti ijoollee waa takkan argine daa'imummaa itti jira isni galtee yoo bakka kanaa kaate boru ammootu wal taajjabuu dandeessan viidiyoo irratti hin hojjetinaa. Video irratti hojjetina hin gargaarinaa hin jedhina waan boru ilmoo qabdan anan fakkeenyaaf obboleettii waggaa 10 qaba obboleettii waggaa 12 qaba
obboleeyyan tiiruutii wajjin dhaladhe. Ilmoo dubartii qaba. Maaltu akka isaan mudatu hin beeku. Ijoollee xixiqqoo jechuudha. Anuu hirantiyyaa gana maaltu akka nama mudatu hin beeku. Addunyaan jala deemtan tun fayyaan jala deemtan tun gaaddiddu. Gaafa dukkanni dhufe gaaddidduun ni bada. Gaafa ifti dhufe gaaddidduun ni ba'a. Akkasiin gaafa aduun baate gaaddidduun ni ba'a akkas addunyaan tun. Kanaaf ammootu mucayyoo tana guyyaa tokko aduun ifuufii danda'a. Isni galtee addunyaa gaaddidduuf jettanii mucayyoo daa'ima irratti xiinsammuu isin tuqinaa. Viidiyoo adeeda isin argitu gaafa duraa maaltu wanti asii fiisisee isii maal ta'e jette. Qeerroo an birrirraa qaba birri kiyyaa kenne sanis hin jenne garuu dhiifama jecha namaalee jijjiiruuni kun 70 jedha kun kaan jedha. Mucayyoo sanirra sammuu ol koon of ajjeesaa akka useenteen hin bootte of ajjeesa. Haada qabachuu barbaaddi. Jireenya ofii keessa jiraatte kana waggaa 18 jiraatte kana nama gammachuun jiruu jiraateen fakkaatu. Wallaahi laaziim rabbii kiyya isinii kakadha waan nyaataa seeraan hin nyaattu. Waan afaan lama waan haganaa qunxurteeti afaan kaayattachi booda garaan isii gogee jira. Yaani maaltu ganaa maal isii godha sammuu kiyya keessa yaa rabbii kiyya maaluma godha. Qeerroo amma sokkeettiin situma jedhaan maal isii godha kokkeen isii gogeera. Kokkee isiitti nyaattee waa godhattee osoo hin taane iqaamaa mataa isii haa dalagattu. Kalaas iqaamaa isii barbaachisa dalagattee rakkoo sammuu isii kana yaalamuu qabdi. Dirqama mana yaalaa deemuu quuftu jechuudha. Kanaaf ammootu dhimma isii irratti atis biyya ormaa jirta. Waan isii irra ga'e argiteerta. Dubartiin tun dubartiidha. Namummaa ofii jijjiirtee qaama ofii jijjiirtee akkuma anaaf si shaashii uffachuu dandeettu akkuma anaaf si akkana sattaramuu ka barbaaddu miidiyaa irra akkasitti baatee qullaa ofii dhaabatteerti. Ammootu rabbiin gargaaree eega bakka sanii isii baasee eega harka keenya keessa buuseetiin jedhe eega isin harka buuseetiin jedhe hundi keessanuu fooloon hin guddifatina. Ajandaa waggaa tokko akkana deemee ajandaa akkana hin godhina.